arargee dhiifama lokkeetiin isin gaafa arargeetii dhiifama ummata kiyya dhiifama ani ilma keessanii dhiifama ji'a ramadaanaa kanaatu itti as deemaa jira adara akkan ji'a ramadaanaa kanallee qalbii takkaan sooman arargeetii dhiifama ulamaayin tiyya dhiifama sheekkan kiyya dhiifama arargeetii dhiifama ulamaayin tiyya dhiifama haadhafi abbaan kiyyas dhiifama obboleessi kiyyas dhiifama obboleeyyan kiyyalleen dhiifama isin gaafadha ganaa ani ilmi keessan akka amma dura akka hojii isin irraa beeytan sanitti deebi'a intala naamusaa intala adabaa intala hayaa qabdu intala waan nan je'uullee dhageessu laalladheetan jira harargeetiyya kuno irraa xumuradheetan jira dubbifadhe kanaaf harargeetii akka dhiifama naa gootan akka ammaan tana manguddollee argigadhee ammaan tanatti fuudhutti Hamzaa Hajii falleen gama namaanuu akka qal'ina jajjabeessan abdii isinitti dhaammadha gama kaaniin ijoolleen tiyya sababaa naa fi booniyyee kana jidduutti waa meeqa obsaan obboleessa keenya Khadiir Miikaa'el irraa kaasee barattoota Markaz Abdallaa ilma Umarilleen duraanus hanga ustaadni keenya hanga jaartii yookiin ibbiraan ga'utti tasgabbii hin danda'u barsiisullee hin danda'u jejanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome ashamaa kufuun hundi keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattan hordoftoota kiyyaa horoonni haroo taatan welcome baga nagaan dhuftan gama YouTube channel kiyyaa simadhee jira seenaa subscribe like share godha maamila YouTube channel kiyyaa ta'a isiniin jedha egaa ani waa'ee ustaaz Muhammad Bayaan dubbachuu barbaade har'a viidiyoo kiyyaa ustaadni kun miskiina wallahi garaa nama nyaata gizee mara imimmaan fuula isaatirraa hin dhabamu jechuudha tawbatun nasuu tawbachuun rakkoon qabu tawbatanii itti deebuutu rakkoo qaba malee imammaanuma akkanatti boottan kana rabbiin irraa isin gaafata ifamallee naa godha isin caalaa diinii rabbii baradheeti miti nama ganama barataa jiru jechuudha garuu imimmaan wanni hunduu lakkimatti bareeda imimmaan kana rabbiin irraa isin gaafatuuf ta'a jechuudha imimmaan akkanatti adada waa dubbattaniin boottan kana kuni miirri boonii agammaa isin keessaa hin baane maal gootarree isin bargara keessanii humuunafne hoggaa guutuu imimmaan fuula keessan irraa dhabamee hin beeku namni isin arrabsu imimmaan fuula keessan irraa dhabamu waa'ee boonii akka haftan imimmaan fuula keessan irraa dhabamu maalifi ifamallee naa godha namni akka fedhe ta'a walaakin kan rabbiin qabeenya tokko yoo akka argan godhanillee rabbiin irraa nama gaafata akkuma san waan rabbiin namaa kenne hunda uumama rabbiin isinii kenne jaalatullee jechuudha dhiirri dubartii jaalate akkanatti booyuu hin jiru jechuudha maalifi wanni hunduu likkima bareeda odoo isin jaalatte akka isin taataniif kan isinii taate isin duuka buuttanii rakkoon qabu garuu isin qubaa isin hin qabdu akka diraamaa isin irra dalagaa jirti isin jechuudha waa'ee jaalala keessanii qubaayyuu hin qabdu isin ittillee dhagahamu maalifi gowwaa akkanumaan booyaa oolu gowwaan akkanatti hin boo'u kanas bikki itti boo'u qaba isin gowwaa miti jaalala isin boochisa jaalala isin akkana isin godhu kana isin hubataa hin jirtu osoo isin hubatte akkasii nama quban qabne duuka booyuun adada waa jedhanii himimmaan harcaasun himimmaan akkanatti sababa boonii akkana boottan kana amma ga'e rabbitti araarama rabbiin kadhadhaati kan namaa humaa miti ilmi namaa ka isin arrabse caala malee isin ilma namaa waa gootaniiti miti badiin keessan bichaan badii durbi shawaa karaa durba shawaatiin jannanni argamaa jettanii fi gaafa masqalii godhattanii fi badiin keessan gaafa arraban taane gabbaatanii dubbatan san badiin keessan isa sani ka amantaa rabbiin faaya ganama isinii kenne kana jijjiiruuf yaaltan san badiin keessan sani jechuudha ammallee dubartii namni hunduu inuma jaalata bakka dubartiin tokko nama jaalatullee hin jira booyullee hin jira kalaas
muraasuma booyan malee gizema mara isimaaf hin booyanii jechuudha. Badii teessan san rabbitti araarama kadhadhaati booya rabbiin kadhadhaa. Rabbiin dubartii saaliyaa isinitti haa fuudhu. Dubartii gaarii akka namni nu hundi kenna harki irra caala yoo shayxaana taate malee harki irra caalan hundi kenna namni islaama ta'e jechuudha. Akka isin dubartii saaliyaa dubartii gaarii argattanii tasgabbooftanii gammaddanii jiraattan barbaanna malee imimmaan keessan kana gizime mara imimmaan buustanii ka arrabsan diqqaa guddaan isin arrabsu dhiifama gaafatullee isinumaa ka booyaa ooluunillee isinumaa ka namni irratti isin irratti waggaa guutuu duulullee isinumaa kala sonni hunduu parsantii qaba. Parsantii qaba. Imimmaan keessan kana miidiyaa irrallee hin fidinaa jedha an akka kiyyatti jechuudha. Mee miidiyaa irra hin fidinaati halkan sa'aatii 8 yaa rabbi sitti abeeti yeroo jedhan san halkan keessa sa'a 8 jechuu akka Itoophiyaa yeroo san ta'ati minxaafii keessan afadhaati niyyaa keessan gara rabbii qajeelchati mee imimmaan booniyeef waggaa guutuu akkanatti harraa gootan kana rabbitti booya. Furmaata rabbiin daddaffitti isinii fida inshaallah bi'iznillah. Rabbitti amananii rabbiin jala harka ol qabatanii himimmaan namaaf akkana booyan kana rabbiif boonnan rabbi sa'iiritti nama awwaata. Du'aayin rabbiin jala harka qabatanii rabbiif booyanii jennaan milkii malee hongoon hin jirtu jechuudha. Kanaafuu booniyeef boo'uu dhiisati ummata isin arrabsu kanaaf boo'uu dhiisati rabbiin jala harka ol qabadhaa himimmaan namaaf boottan kana rabbiif booya jedhaati mee du'aayii kadhadhaati miidiyaa irrallee waraabina gisee boottan kanallee du'aayii rabbiin harka jala qabadhaa ka rabbii malee namni isin quba isin hin qabne kadhadhaati rabbiin daddaffitti jaartillee isinitti fuudha qabeenyallee isinii kenna fayyaa eega namaa kenne rabbiin hanga danda'amtiin tattaafatanii dalagatanii qabeenya illee rabbiin itti kadhatanii jechuudha. Malee ilma namaatiif booyan osoo jijjiiramni jiraatee kama hoggaa guutuutti jijjiirama argisiisee qalbii isii kanallee rifachiisee namni kun anaafuu akkana ta'a anaafuu akkana miidhamee jiran miidhama isiin isinii arguu dhabde malee nuyi miidiyaa irra akkana isin laalu kana miidhama hanga isin miidhamtan achumaan irraa badhimaan nama laalee nama beekaa jechuudha. Miidhama hangana hin jedhamne miidhamtan isin. Namni halkanii guyyaa bu'u namni yoona ka kaameeraa duubaa san caalaa jechuudha. Kaameeraa filafiitti akkana boottan ka kaameeraa duubaa san caalaa jechuudha. Kanaafuu ni gaha halaas. Wanni hunduu parsantii qabaa. Parsantii wanni tare immoo ni fokkataa. Kanaaf rabbiin amrii kulli isiniif haa laaffisu. Toobachuun dhiifama gaafachuun rakkoo hin qabu. Garuu ammaan booda itti deebi'uu dhiiftanii waa'ee booniyeetiif boo'uu dhiiftanii ajandaa namallee gaafa namni miidiyaa kanarra dhufu ilmi namaa ka fedhe arrabsa ka fedhe ol kaasa ka fedhe gaddiqeessa ka fedhe gabbuusa akkanuma namni miidiyaa jechuudha. Namni miidiyaa abadan namni nama akkana booyaa oolu kana fa'a indoom haasaa jaalatallee itti kolfuu barbaadallee arraba isaa arrabsuu barbaadallee jechuudha. Gaaf tokko hundumti kenna yoo gara miidiyaa dhufu kana arrabni illee akka jiru beekanii dhufu qeeqansillee akka jiru beekanii dhufu akkana hunda beekanii dhufu lakkii arraba namaa hin obsaa qeeqa namaa kanallee hin obsaa rakkoon qabu I don't care jedheetini hojii deemaa yoo jedhe namni gara miidiyaatti dhufuu hin danda'a. Yoo arraba namaa qeeqinsa namaa jecha namaa obsuu hin dandeenye akka Ustaaz Muhammad Bayaan kana xiqqaa guddaa waa jedheeni boochisee waggaa guutuu waa'ee isaa ajandaa godhatee namni hundi isaatu jechuudha. Maaliif eega abbaan waan tokko fidee miidiyaa irra gadi dhiise namni ka barbaadu kana mere ajandaadha miti yeree namni ka barbaadu kana miidiyaa irra fidanii maaliif waa'ee keerraa dubbataa namni maa nama arrabsaa namni maa akkana godhe jechuun hin danda'amu. Maaliif gaafuma dhimma keenya viidiyoo keenya miidiyaa irra finnee rakkina keenya hunda miidiyaa irra finnee akka namni illee nurraa dubbatuuf feene akka namni illee nu qeequ feene akka namni illee nu arrabsu feene jechuudha. Yoo kana hundaan barbaanne yoo kaameerama duubatti dhiisnee waa'ee dhimma keenya kaameerama duubatti dhiifnee homa biraa viidiyoo dalaguudha jechuudha akka kiyyatti jechuudha. Dhiifamallee naa godha yoo duuban gore hordoftoota kiyya dhimma ofii keessa gadi fageenya yoo miidiyaa irra fidan akkuma Muhammad Bayaan kana ta'a jechuudha. Siin dura dhimma reeditti irra ture amma san hundaa keessa tare gama Muhammad Bayaan ta'e jechuudha.
kun amma reediin miidiyaa irraa galee jira jechuu isaa fi niitiin isaallee miidiyaa irraa galee jira dura ajandaan ka isaaniiti amma ka Muhammad Bayaanii ani ka isiniin jedhu himimmaan booniif booyaa ooltan kana waggaa lammaffaa lakkoofsiisuu iddanii bara waggaa tokko fixxanii dhugaadhaan miidhamtanii jirtanii miidhama daangaa hin qabne miidhamtanii jirtanii jaalala isiif qabdan yoo rabbi beeke malee isinii beekaan jirtu ummanni miidiyaa isinitti qoosaa jira ummati miidiyaa gaafsini qoosee hundi isaatu isin arrabsu miidhama keessan malee wanni takka bu'aan takka hin jiru faayidaan takka hin jiru rabbiin dubartii saaliyaa isinitti haa fuudhu daddafetti isa irratti rabbiin isin haa gargaaru gargaarsi ilmi namaa homaa miti ilmi namaa gaafa fedhe nama gargaaraa gaafa fedhe nama dhiisaa jechuudha rabbiin kayoomuu namarraa hifanne kayoomuu nama hifanne kayoomuu har'a si gargaaree boru siin gargaaru namaan hin jenne kayoomuu nama gargaaru rabbi rahmaanii rabbi isin haa gargaaru imimmaan keessan kana hin booyinaa rabbitti booyaa malee ilma namaatitti hin booyinaa isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu viidiyoon kee har'aa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti baay baay turtii gaarii Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.